kabajamee gama. Sirni jijjiirraa gadaa sabbaqaa gadaa dhiphisaaf halangaa dabarsu erga bitootessa torba bara 2023 jalqabe hanga guyyaa irratti itti fufeetuma jira. Walharkaa fuudhinsa halangaa tuutni gadaa sabbaqaa tuuta gadaa dhiphisaaf dabarsee kennuuf arjaa jilaa odaa bultum jalatti guyyoottan 10 lakkoofsee kan jiru yeroo ta'u guyyoottan 10 kana keessatti sirnoonni garaagaraa hedduutu raawwatamee jira. Booruma kanaan roobii dabree ulmaan kormaa guyyaa sadaffaa kan ture yeroo ta'u sirni ulma bahinsaa kunis kormii qalamee tiifame guyyaa sadiif ulmaa taa'ee guyyaa sadaffaa irratti sirni ulma bahinsa uusa yookaan garaacha uruun gaggeeffamee jira. Sirni kunis iddoo lumni gadaa abbootiin gadaa halangaa dabarsan abbootiin bokkuu kaadhimamtoonni halangaa fudhatan akkasuma hawwan siiqqee fi uummanni sirnicha irratti hirmaatanii bakka jiranitti gaggeeffamee jira. Sirni ulmaa kun sirnoota adeemsa mataa ofii danda'e kan qabu yeroo ta'u uusni osoo hin uramin tiifamee guyyaa sadaffaaf ture guyyaa roobii hangafa gosa ituu kan ta'e baabbuun jalqabuun gosoonni 8 erga tattaraarratanii yookaan saaqanii booda gosoota ituu keessaa isa qotasuu kan ta'e gosa baay'ee keessatti balbaltii faltee jedhamu garaacha 8 uruun sirnichi gaggeeffamee jira. Jilannaan kunis hanga guyyaa irraa bitootessa 18tti ardaa jilaa odaa bultum jalatti bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een sirnoota garaagaraatiin bakka hirmaattonni hedduun argamanitti kabajamu itti fufee jira. Walharkaa fuudhinsa halangaa gadaan sabbaqaa dhiphisaaf kennu kun dilbataa boruu bifa adda ta'een kan gaggeeffamu yeroo ta'u sirnicha irratti argamuuf Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa imalli gara odaa bultum taasifamaa jira. Guyyoota kurnan dabran sirnoonni garaagaraa naannawa odaa bultumitti kan raawwatamaa ture yeroo ta'u guyyaa 3 ulmaa khillaa fi 3 ulmaa kormaa erga xumurameen booda guyyaa boruu sirni halangaa walharkaa fuudhuu kan gaggeeffamu ta'uun baramee jira. Kana baalli fudhatu deemu siidaa dandee tolle malka olle horo olle arashin kaliya sirraa bobba'eeti siidaa dhaqee achirratti muudama qaallutu achirratti qumbiidhaan muuda arashin duraan hin baroonne eega qaalluun muudee siidaa dandee dhaqee kalleessu hin dandeenye qaadhimaa gadaatillee achirra qopheessine tarree 5 nama fillee horat ol deebinee hayallee laallee guddoo gamsa baadu bakka jani jira guddoo gamsa baadu bakka kalee heerri taa'ee itti hasaasee jira waan itti hasaasee jira heera maqoo janii achirratti maqoo sanbaane teenyee heera keenya waan silaa jiru tagartee gara rabbii himannu simannee hasaasanullee walitti hasaasne qaadhimamaa kanallee waan silaa itti hasaasuu qabnu itti hasaasne akkana qopheessine qophii akkanarra jirra. Kominikeeshiniin godina Harargee lixaa barreeffama dhimmicha ilaalchisuun barreessan sirni walharkaa fuudhinsa halangaa gadaa Oromoo ituu bitootessa 10 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuunis guyyaa boruu bakka aangawoonni mootummaa sadarkaa naannoo godinaa fi keessummoonni garaagaraa akkasuma uummanni hedduun argamanitti bifa hawwataa ta'een sagantaawwan garaagaraatiin dabaalamee kan kabajamu ta'uu qophiin xumuramee akka jiru gabaase. Sirnicha irratti hirmaachuuf qaamoleen mootummaa hanga sadarkaa naannootti godinaa aanaa dhaabbilee misoomaa garaagaraa fi keessummoonni akkasumas namoonni dhuunfaa hedduun sirna walharkaa fuudhinsa halangaa gadaa sabbaqaa dhiphisaaf kennu kanarratti hirmaachuuf yeroo ammaa gara odaa bultum seenaa jiraachuu ibsee jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaa onaa afran qalloo magaalaa Dirree Dhawarraa jila caffee gadaa odaa bultum sirna halangaa dabarsuu abbootii gadaa ituu irratti hirmaachuuf miseensota gadaa afran qalloo kanneen korommii fidanii odaa bultum gaan haala adda ta'een simannaan taasifameefii jira. Abbaan gadaa ituu Shaamil Amadoo jila korommii fidanii dhufan kana akkaan eebbisaniiti jiran. Kadang boleh waka galata. Abu udah isari tu kadang bani waka galata. Mereka nama tiba kan dia biani waka galata. Abu mata kita ni kerja irra wakni sani ada baru. Abu sudah kata kerja dia kani wakni sana behu. Orte sani hayu hadat. Abu mangke isabat. Ya kofatan. Sirna kata lah kata fisahatan. Sirna kata itu sirna hakadi. Sirna kerja apa isani di. Warna itu debu wakni sam bagagode. Bagagode. Dijane wakne ajau. Dijane wakne ajau. Amaro bana ganja hera muri. Hera muri. Abo korma fitani kormatani ja hera muri. Hera muri. Hera muri. Hera muri. Fitani kormatani ja hera muri. Hera muri. Tim kortun ja hera muri. Hera muri. Baba ichi koran ja hera muri. Hera muri. Bani barbadani ja hera muri. Hera muri. Enani fitani ja hera muri. Hera muri. Sani marti arjadan ja hera muri. Hera muri. Manjali sani ja hera muri. Hera muri. Lendi bani ja hera muri. Hera muri. Buka namanna kanin ja hera muri. Godina Booranaa hongeen miidhameef roobni roobuu wajjin wal qabatee torbeen facaasa sanyii kan labsame torbee kana keessa ture.
Booranatti roobni waqtii roobaa 5 osoo hin roobin hafuun guddinichatti hongee hamaa erga mudeen booda loon miliyoonaa hedduun dhumuu fi uummanni baay'een gaagamaaf saaxilamuun ni beekama. Sababa kanaaf uummanni biyyattii matayyaanis tahee gareen hawaasa Booranaa gargaaruun itti fufaniitti jiran. Kun kanaan osoo jiru torbee kana keessa roobni roobuu wajjin wal qabate sanyiin akka facaafamu labsamuun waajjirri kominikeeshinii godina Booranaa ibsee jira. Guyyaa kaleessaa lafti hektaara 42 ol qotamuun facaaf qophii ta'uu himee jira. Akka waajjirri kominikeeshinii aanaa Taltallee gabaasetti sirni jalqabsiisa torbee facaasaa kun aanaa Taltalleetti bakka hooggantoonni adda addaa argamanitti labsamu itti aanaa itti gaafatamaa waajjira qonnaa godinichaa obbo Jaarsoo Qancarroo himaniitti jiran. Torbee facaasaa godinichatti labsameen guyyaa kaleessaa aanaa Taltalleetti lafa hektaara 39 irratti abbootiin warraa 13 facaasan sanyiin jalqabu bulchaa aanaa Taltallee waabeeffachuun gabaase. Godinichatti rooba argameen horsiisee bultoonni guyyoota torba facaasa labsametti orruu qaban irratti sanyii facaafachuu akka qaban bulchaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo ergaa dabarsuun gabaasni kun eereetti jira. Itoophiyaatti hongee kibbaa fi bahaa Oromiyaatti mudateef deebii kennuuf doolaarri biliyoonni 2 akka isa barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan ibse torbee kana keessa ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaan dhimmoota namoomaa oolchan haala hongee Itoophiyaa mudatee ilaalchise gabaasa baaseen waqtiiwwan roobaa 5 osoo hin roobin hafuu isaatiin kibbaa fi bahaa Itoophiyaa keessatti rakkoo hamaa dhaqqabsiisuu himee jira. Lammiileen miliyoona 24 ol naannoo hongee mudate keessa kan jiraatan ta'uu himee sababa hongee mudateetiin namoonni miliyoonni 10 akka hanqina midhaan nyaataaf saaxilamuu ibse. Hongee mudatee wal qabatee beeyladoonni miliyoonni 6.85 duu ibse biyyattitti deeggarsi yeroo ariifachiisaa kan barbaachisu ta'uu ibsee jira. Kanaaf hongee mudatee kanaaf deebii laachuuf doolaarri biliyoonni 2 akka isa barbaachisu gabaasa isaa keessatti eeree jira. Dabalataanis Ochaan dhaabbileen deeggartoota deeggarsa namoomaa hatattamaa laachuu akka qabanillee waamicha dhiyeessee jira. Manni murtii idil addunyaa ICC'n pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin irratti ajaja hidhaa kan baase torbee kana keessa ture. Manni murtii kun pirezidaantii Putin yakkoota waraana Yuukireen irratti raawwataniif itti gaafatama jechuun himatee jira. Akka manni murtii kun jedhutti pirezidaantii Vladimir Putin gurraandhala 24 bara 2022 wayita Yuukireen weeraran irraa eegalanii yakkoota raawwataniif sababaa je yakkoota ittiin himatame keessaa tokko ijoollee seeraan ala Yuukireen irraa gara Raashiyaa geeffamuu isaatii je yakka waraanaa yeroo waraanaa Yuukireen raawwatame jechuun manni murtichaa himate Mooskoon ni haalti. Manni murtii yakkoota waraanaa idil addunyaa ICC ijoollee gara Raashiyaatti guruu isaaf wayita Putin himatu sababaa fi ragaa irratti hundaa'eetii je. Dabalataanis manni murtii idil addunyaa kun Putin kallattiin akkasuma michoota isaa biraa waliin ta'uun yakka kana keessatti hirmaatanii jiru je. Dureen Raashiyaa kun wayita daa'imman mirgi isaanii sarbame garmalee gara sogguraman dirqama isaanii ba'uun gocha kana dhaabsisuu hin dandeenye jedha manni murtii kun. Komishinarri mirga daa'immanii Raashiyaa Maariyaa Laavovaa Biloovallee manni murtii kanaan barbaadamaa jiran. Dubbiima ministeera alaa Raashiyaa ajajni manni murtii kun baase hiika hin qabu jechuun gatii dhabsiisan. Murteen mana murtii yakkoota waraanaa idil addunyaa irraa bahe kun biyya keenya keessatti hojjetu hiikas hin qabu gama seeraanis gatii hin qabu jedhan. Sababni isaatis manni murtii kun ajaja hidhaa baasuu malee namoota shakkii qabuuf aangoo hin qabu jedhan. Manni murtii kun otuma ta'ellee biyyoota miseensota isaa ta'uun mallatteessan keessatti dalaga malee nu hin ilaallatu jedhan qondaallee Raashiyaatun. Raashiyaan biyyoota mana murtii ICC irratti waliigaluun mallatteessitee miti. Kanaaf carraan namoota barbaadamu dabarsanii kennuu hin jirus jedhan. Gama biraatiin wayita manni marii yakkoota idil addunyaa Putin hidhuuf ajaja itti baase kanatti pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping Putin wajjin mari'achuuf torbee dhufu gara Moskoo akka imaluu ibsee jira. Chaayinaan dhiyeenya kana akkaataa itti waraana Raashiyaa fi Yuukireen xumura itti argatuuf yaada dhiyeessitee turte. Haa ta'u garuu biyyoonni lixaa yaada Chaayinaa kana ittiin quufne. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun torbee kanaaf qabanne hanganumaa hankas wajjin ture Munawwar Ahmed. Akan feden has akan feden tu bodan jira sekali hidi madana hidi madana akata side hidi madana kabdo abba
fedhe jibba malee Oromiyaa guutuun malee abbaan qaba. Biyyaa fi jibba mooduga. Dadhabaa karaa waajii gabaa gubbaa qorichaa. Dadhabaa karaa waajii gabaa gubbaa qorichaa. Dadhabaa karaa waajii gabaa gubbaa qorichaa. Abbaa fedhe jibba malee Oromoo herri tokkicha. Abbaa fedhe jibba malee Oromoo herri tokkicha. Dhiirri korma dhoobba Oromoo fincaan korma tokkicha. Akka galaana dhufee waatu garaana dhufee. Gaala gajoon deessanii gaala gajoon deessanii. Gaala gajoon deessanii arba oloon deessanii. Nama heeran beenye biyya namaan geessanii. Oromoo faaya biyya mataan kiyyaa geessanii. Oromoo faaya biyya mataan kiyyaa geessanii. Dhagayii dhaggeeffadhu wayin guyyaa sii godha. Dhagayii dhaggeeffadhu wayin guyyaa sii godha. Walgayii ulaa kunnee fannoo jaajiima. Walgayii ulaa kunnee fannoo jaajiima. Herri keenya qarmameen dhiqee guyyaa tokko qoota raabuun haalite. Nu ilmaan abbaa tokko Oromoo wallaalli waliin fite. Ilmaan abbaa tokko wallaalli waliin fite. Bakka abaabuuti yaqijiba moo dhugaa. Oromoon goota qabdi goota sossoone qabdi. Bakka waraana qabdi madaafaa taankii qabdi ayyee. Qabdi madaafaa taankii qabdi. Madaafuu dhagayii dhaggeeffadhu. Beekumsi afaan keenya Oromoo waylaatiin hin katabdi. Oromoo gaaddisa kiyya kijiba moo dhugaa. Dhagaafuu kijiba moo dhugaa. Dhagayii dhaggeeffadhu wayin guyyaa sii godha. Dhagayii dhaggeeffadhu Oromoo wayin guyyaa sii godha. Odaa waa sadii qaba sadii keessaa qaba.